akkamitti lukkuu qabdaa jettan ammesin akkaataan itti qabuuf deemu kaameraa dhoksee ka'a. Faayoo gaggabduu mana kana fidamuu daawwattoota keenya. Faayoon gaggabdumatu mana kana ciisa. Maaliif jennaan viidiyoo haasaa kiyya kanallee dhaga'uu hin qabdu. Saniif jecha bakka isin jirturraa dhufee mana kanatti waraabe. Faayoo asumatti hidha. Sansalata gixxuutti godhee hidhee asuma kaa gaggabduu ni kaati. Dawaan sheetichi naa kenne sa'aatii qaba waan ta'eef sa'a san booda isin lukkuu hin qabaa qabu hin gorraamu hin dhiisa. Isinillee yaada keessan koomenti jalannaa barreessuu qabdan daawwattoota kiyya dirqama. Lukkuun tun hin gorraamtu moo hin gorraamtu koomenti yaada keessan barreessuu qabdan. Kanaafuu ani mootu sheeyxaanni waan sheekatti gaafadha malee qabnaan akkuma inni jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota keenya bakki jiraatan isin jechaa nageenyi kana inni irraa ka'e bakka jirtanitti isin haadha qabu isin jedha. Alhamdulillah galata rabbii as geenne jirra. Akkuma waliin beenu jechuudha. Usuleyman illee rabbi baase isallee rabbiin baase amma booda mootu na biraa hin deemu jechuudha. Akkasi daawwattoota keenya har'a mootu yoo rabbi jedhe oduu gammachiisa tokkoon qabadhee dhufee jechuudha. Oduu sunillee maali jechuun keessan hin oolamu. Faayoo sheeni waa hedduu natti hime. Waa hedduu natti himanii jechuudha. Isin yoo rabbi jedhe har'aa fi boru keessa ni fayyiti. Maqaa rabbiiti. Walumaa gala jechuudha daawwattoota keenya sa'a ammaa tana siistama ajaa'ibaa tokko qopheeffadhee sheenillee lukkuu yeroo hundaa hojii haasoftii jedhe. Sheeni gaafadhe jechuudha. Naa baasuu diddee jennaan hojii haasoftii akka itti lukkuu san qabdu qofa godhadhu malee naan jedhe ani mootu dawaallee sheekarraa fuudhee jechuudha. Waa hedduu irraa fuudhee sheekarraa inshaallah yoo rabbi jedhe immootu kama isiyyuu fayyisee isin garsiisu ta'a. Ani immootu amma booda qabsoo kiyya itti fufuu eegalee jira jechuudha daawwattoota keenya. Inshaallah mo'achuun kiyyaan oolu Feesalilleen harka kiyya galchuun hin oolu. Guutuu isaanii tartiibatti deebisaa jechuudha maqaa rabbiitaan. Ani duraan nama hin miidhu maali jedhee ture jechuudha. Kalaas ani mushaakila hin feene malee isaan sodaadheeti miti kalaas. Maalifu wanti nu biyyaa baaneef dalagachuudhaaf malee nama wal muggutu yookaan immoo nama wal loluu miti. Kanumaaf amma jechuudha daawwattoota keenya sa'aatii ammaa kanarraa eegalee jechuudha. Faayoo waan ajaa'ibaa tokko irratti dalaguudha. Waan ajaa'ibaa waan akkam irratti dalagaa jechuun keessan hin oolamu. Suni sammuu kiyyaan itti yaadee fide akkamitti lukkuu isii tana qabachuu danda'a. Akkamitti faayuma tanaayyuu fayyisuu danda'a lukkuu san qabuun akkamiin naa mijjata. Lukkuu sun qabamtee gorra'amuu qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Sheeni waa hedduu naan jedhee lukkuun sun yoo qabamtes gorraatee walumaa galatti jechuudha. Faayoon ni fayyiti dhiyaattee jechuudha. Isinillee mootu yaada qabdan koomenti jalatti naa barreessitan. Ani lukkuu ni qaba. Wallahi har'aa fi boru keessa ni qabaa jechuudha. Itti amanee jira waan ta'eef. Akkamitti qabdaa sila guyyaa meeqa harka kee jirti jechuun keessan hin oolamu. Akka itti qabullee mootu viidiyoo waraabee isin garsiisa. Manni keenya kun akkuma beektan guutuun guututti quraanaan maaliif marfamee jira jechuudha. Feesal fa'aa mootu nama taatu haa dhuftu. Wallahi silaa isaan seerayyuu qabatanii asin natti dhufanii immoo akka godhu natti beekaa jechuudha. Maal onnee qabdanii maan dhufina ree kaleessa jirtan har'a eessa jirtan maan dhufina. Ni kijiban na sodaachisanii akka ani faa'oo gadi dhiisuufi jechuudha. Waa takkallee ganti isaan sodaadhu hin jiru. Feesaliin immootu jechuudha daawwattoota keenya amma booda harka kiyya inni seennamu. Akka ani achi deebisee ayi deebisee ol deebisee fincaan isa fixachiisee gadi sadiisa. Dararee jechuudha. Akkas duraanuu na kadhatee ilmu tiyya qofa guddifadha ganna dhiisi hankalaas. Amma booda uummata sheeyxaana kana harka isaanii keessallee hin seenu dubbii isaanii keessallee hin galu jedhee kakateen na biraa bahe. Amma mootu hinumaa natti dhaadhataa jechuudha. Haasawutti jira argitanii jirtanii isinillee dhadhaadachuu fedhanii jechuudha. Walumaa galatti ani faa'oo akka fayyisu I am sure jala sararee jira. Lukkuun sun qabamuu qabdi. Seeriin guddaan lukkuudha. Kan mistira kennallee bakka nu deemnu hunda isin irraa bartu lukkuudha jechuudha. Kanaafu lukkuun sun mana kanaa seennan socho'uu hin dandeettu. Akka sheetichi naa hime.
lukkuu achi socho'uu hin dandeettu jedhan dhufnaan akka isiin itti dhuftu mootu haga isiin mana seentutti waan gootu jira waan sanni gootaanaan jedhanii san hunda qophaa'ee jira jechuudha. Immootu faa'oo gaggabse hin dhageettu jechuudha. Daawwattoota keenya faa'oo walumaa galatti gaggabdee jirti hin dhageettu. Viidiyoo tanallee dho'isaan isin waraabu jira. Maaliif jennaan faayoon isii biratti yoo haasa'e mana biraatitti isin waraabu jira. Mana kana kaa'uudha amma faa'oo fidee jechuudha. Faa'oo mana kana kaa'ee akkasitti akka isin lukkuu wajjin dhuftu lukkuun itti dhufteetiin wajji haasoftuullee waa hunda addaan baafachuudhaaf guyyaa har'aa kana yoo rabbi jedhe lukkuun hin argamti. Daawwattoota keenya lukkuun faa'oo jechuudha. Wallahi har'a inshaallah maqaa rabbiitiin ol baati. Sheekuma amma irraa mallaqa kafaleetiin waa hunda fayyadamu jiru kanallee har'a jala sararee addaan baafachuudha jechuudha. Ati siistama ittiin isiin guyyaarraa lukkuu wajjin haasofti si jalaa baatee akkanatti naan jedhe sheetichi. Faayoon mucati intalli sheexaana kan isii gargaaru sheexaana akkana si jalaa baati immootu dawaa waa hunda akkaataan jedhetti fayyadamee akkaataa lukkuu itti qabdu qofa laalladhu jedhee dawaa naa kenne. Anillee akkamitti hagaarraa lukkuma tanaa hin qabin isiituma naa fiduu didde lubbuun tiyya ba'uu wayyaa jette lukkuun sun dhufu warra. An amma kanumarratti kalas yaada sammuu kiyya keessa galchee uf zoorsee yaada sammuu kiyya keessa zoorseen yaadni tokko naa dhufe akkaataa ani itti lukkuu isii qabuu jechuudha. Dirqama faa'oon fayyuuf lukkuu sun qabamuu qabdi. Tokko kana lammaffaa mootu bofa garuu mootu sheexaanni guddaan lukkuudha. Lukkuun sun qabdee mana kana seennan jechuudha. Daawwattoota keenya isiin dhufteetiin ol seennan akkuma sheetichi naan jedhetti dawaa fayyadaman dawaa san fayyadamee waa hunda jechuudha akka inni naan jedhetti itti fayyadamee qopheeffadhe jira. Amma faa'oo as fideetiin as kaa'ee akkamitti lukkuu qabdaa jettan amma isin akkaataa nan itti qabuuf deemu kaameraa dhoksee kaa'a. Faa'oo gaggabduu mana kana fidamuu daawwattoota keenya. Faa'oon gaggabdumatu mana kana ciisa. Maaliif jennaan viidiyoo haasaa kiyya kanallee dhaga'uu hin qabdu. Saniif jecha bakka isiin jirturraa dhufee mana kanatti waraabe. Faa'oo asumatti hidha. Sansalata gixxumitti godhee hidhee asuma kaa'a gaggabduu ni kaati. Dawaan sheetichi naa kenne sa'aatii qaba waan ta'eef sa'a san booda isiinuu ni kaati. Kanan immootu ani biraa bahee bira jiruumi sheexaana lukkuu fi yaamuun hin ooluu jechuudha. Kaameraa dhoksee jechuudha. Daawwattoota keenya dawaa kiyyallee qopheeffadhee bishaan quraanaa ni jira. Waliigalatti har'a lukkuun mana kana seennan gadi ba'uu hin dandeettu. Karuma isiin seentuun akkamitti akka isiin seentu qofa laaluu daawwattoota keenya. Kanaafuu isinillee du'aa naa godhaa akkuma viidiyoo kiyyaatti itti nafaan turaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya amma sa'aatii ammaa kana kaameraa kiyya ni dhoysa. Kaameraa kiyya awwaalee jechuudha. Hatta maayikii tan agartanii woyyoo waan gadi qabanii sagalee isaanii gaqqabanii ka haasaasan taate akka dhageeffadhuuf maayikii matanaayyuu jechuudha dhoysaan irratti maxxansa. Dhoysamaan faayoo irrumatti galchee lukkuun maal isiin akka jettuun akkamitti akka isiin yaamtu kam wajjin laallu ta'a. Sheetichi kunillee har'a jala sarare yoo har'a lukkuu saniin agarre yoo har'a lukkuu sun kan hin qabamne taate sheetichi na kijibee mallaqa narraa nyaachuu jira. Kana murteeffadhee har'a kalaas kijibaan narra dalagu jira immoo dhugaadhaa har'a murteesse waa hundaa jechuudha. Sa'aatii amma tanarraa eegalee murteessee jira. Ani faa'oo mootu gaggabduu isii fideetumaan as ciibsee biraa ba'a. Kaameraa mootu achisiisee kaa'aa jechuudha. Daawwattoota keenya kaameraa achisiisee kaa'ee mee faayuma tana lukkuma isii wajji haasoftu san sheexaanuma isii mana kanatti itti dhufu san kama wajjin laallu ta'a. Viidiyoo kaameraan hin waraaba. Kaameraan kiyya dhoysaa jira. Isiin amma nu barbaaddee ol jettee nu dhabnaan lukkuu fi yaamachuun hin oolu. Nyaataa gammaa ittiin kennine baran nyaatutti jirti. Waan kana nyaachisaa akka kana nyaatti hin beeku. Kanaaf jecha har'a qabsaa'ee bakka kana ga'ee immootu yaadni kiyya kana namoonni yaada kiyya kana irratti
na deeggartanillee yaada keessanillee isinillee koomentii jalatti barreessaa. Lukkuu yoo qabamte akkam taati namoonni beektan jechuudha. Akkasii jechuudha daawwattoota keenya walumaa galatti jechuudha. Amma nuti kaameraan keenya hin dhoofama. Faayoon shayitaana wajjin haasofti moo hin haasoftu kama wajjin laalta. Lukkuun hin dhufti moo hin dhuftu kama wajjin laalta. Kaameraa kee qofa achisiisa nama sa'aatii amma tanarraa eegalee akkasiin isiniin jedha inshallah yoo rabbi jedhe. Lukkuu hin qabaa qabu hin gorraamu hin dhiisa isinillee yaada keessan koomentii jalannaa barreessuu qabdan daawwattoota kiyya dirqama. Lukkuun tun hin gorraamtu moo hin gorraamtu koomentii kee yaada keessan barreessuu qabdan. Kanaafuu ani mootu shayitaanni waan sheekatti gaafadha malee qabnaan akkuma inni jedhaan jedhe godha. Hin laaftii jedhe bishaan itti facaaftee waliigala mana kana ol seenan isin lukkuun hin laafte achi socho'uu hin dandeettu waliigala daawwattoota keenya. Akkasi isinillee du'aa hinaa godhaa na jajjabeessaan isiniin jedha yoo rabbi jedhe diinni kiyya mataa muramuuf deema. Lukkuun immootu morma shayitichi morma irraa darbi jennaan irraa darbu. Nama hedduu sheekaa hedduutu irra wal dhabu jiranii jechuudha homa kanaayyuu. Kun ka gorra'anii irraa marsanii darbanii lukkuma sanuu gorra'anii isirraa marsiteetumaan akkasuma darbita jedhan. Yookaan immootu miskiina kennu. Waan akkasii sanillee naan tuqanii jiran. Ani immootu lukkuu tana qabnaan wallahi mormallee ija keessan afotti irraa darban. Safaatan hin jiru amma booda na bira jechuudha. Shayinummaan lukkuu san gorra qofa naanaa jedhu. Isinillee warri waan kana keessa beektan jechuudha. Yoo ka gorra'amtu hin gorra'amu akkamiin tana qofa naa hima. Waa heddullee wanti keessa beeku. Ija keessan afotti ilaalaa viidiyoo isinii waraabaa. Irraa dhayuu qofa. Mataa irraa darban. Akkasii yoo yuutuun akka duraana oggoruu baate duraana oggoree amma gannaa dhiifame jechuudha. Torbee tokko booda gannaa dhiisanii ani waliigalatti irraa darbe yoo mootu kana oggorullee taate bakka irraa darbe san keessaa muree isii duutu isin garsiisaa jechuudha. Irraa darbuu kiyya akka isin gammaddan waan beeku shayinummaan irraa darbe haa jedhu isinillee mootu warri waan kana keessa beektan jechuudha. Irraa haa darbamtu jennaan irraa darbuu qofaan. Garuu akka shayin naan jedhetti yeroo isiin seente yookaan iyyuu dandeetti sagalee alhulaa jala taa'ee caqasaa jechuudha. Yeroo sanitti ol seenee bishaan itti facaasaa achiin sochootu isin. Eessumaan seentiyyuu na dhibee baraanaan daawwattoota keenya akkasii amma achisiisa jechuudha. Kaameraa kiyya awwaaladhee faayollee fidee asuma ciibsee biraa bayaan isiniin jedha isin gaggabdee jirti waa takka quban qabdu qabannee jechuudha. Yoo barbaanne naafi mageelleen na bira jira Suleemanillee as jira Keeriyaaleen as jirti asuma keenne jechuudha. Kama wajjin laallu ta'a hagadhuma viidiyoo kennatitti nu faana turaan isiniin jedha.